akka addunyaatti biyya isaa ta'u uummatni humnoota siyaasaa gurguddoo arfan kanarratti abbummaa hin qabu yoo ta'e akka sabaattis akka biyyaattis jiraachuun ulfaata jechuudha. Humnoota siyaasaa gaafa jennu tokko humni siyaasaa humna lafaati. Lafa akkamitti andarstaandi goona. Inni kan biraan bishaan haala kamiitiin hubanna. Kana gaafa jennu addunyaan kun parsantii meeqatu lafaan qabatamee jira, parsantii meeqatu bishaaniin qabatamee jira. Sun immoo akkamitti hiriira siyaasa addunyaa keessatti deemaa jira kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Inni kan biraan qilleensadha jechuudha. Qilleensa akkamitti andarstaandi goona, hawaa akkamittiin andarstaandi goona kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Inni itti aanee jiru diijitaal ispees kan jedhamu jechuudha. Teekinooloojiidhaan immoo akkamitti wantoota kana hunda walitti hidhuu dandeenya. Lafa, bishaan, qilleensa isa kanarratti sabni tokko abbummaa eenyummaan qabu yoo ta'e fuuldurri isaa dukkanaadha jechuudha. Hooggansi fi qabeenyi bishaanii akkuma isin beektan yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa dhufeera. Inni kun immoo kallattii garaagaraatiin kan ilaalamudha jechuudha. Everyday politics of water control jechuun sadarkaa dhuma gandaatii qabee sadarkaa idil addunyaatti akkamittiin hooggansa bishaanii namoonni keenya andarstaandii godhu kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha. Inni itti aanee jiru akka biyyaatti immoo politics of national water policy jechuun biyyoonni imaammata bishaanii akkamii qabaatanii godhatan isaan hariiroo garaagaraa waliin godhan kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Biyyoonni erga qabaatanii immoo hariiroo walii kan isaan walii wajjin godhan ni jira jechuudha. Kun immoo interstate hydropolitical system jedhamee kan beekamu jechuudha. Inni dhumaan global politics of water addunyaa dhumti immoo jechuun siyaasa addunyaa keessatti akka jalqaba kaase akkamitti fireemdi ta'etudha haasa'ama kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa inni kana keessatti maaltu dhufa waldhabdee fi waldhabdeen hooggansa bishaanii kana irratti qabu tokko barbaacha aangoo fi siyaasaati. Aangoo fi siyaasa gaafa jennu siyaasa sana qabeenya bishaanii kana oon gochuu, kontirool gochuu isaan kana irratti kan xiyyeeffatedha. Inni kan biraan seenessadha. Akkamitti bishaan seenessina nuti? Akkamitti waa'ee bishaan keenyaa himannu? Inni kan biraan beekumsa waa'een bishaanii Itoophiyaa keessatti badaan dubbatamu. Garuu immoo nuti akka yoo xiqqaate akka Afrikaatti water tower of East Africa jedhamnee beekamne yoo ta'e waa'ee bishaan immoo hin dubbannu yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Inni kan biraan humna yookaan loogii fi seenaa jiru immoo akkamitti hubannaadha. Humna bishaanii gaafa jennu sirna hiriira siyaasa addunyaa kana keessatti gaa sirna kolonii wajjii wal qabatee keessattuu akkamitti dhiibbaan yookaan loogiin bishaan irra gahaa ture kan jedhu hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gaaffii haqaa fi walqixxummaa deebisuu bishaanii kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa inni kun maaliif ta'a? Isaan kun warri kun maaliif qabu gaafa jennu humna bishaan qabu sirriitti hubachuu dadhabuu yookaan immoo humna bishaan qabu fedhii ofiitiif oolfachuuf yaaluu jechuudha. Litireecharii garaagaraa irraa bishaan humnoota gurguddoo shan qaba. Humni inni jalqabaan bishaanumti mataan isaa akka meeshaa siyaasaatti kan tajaajilu ta'u jechuudha. Instrumental power of water kan nuti jennu jechuudha. Kana jechuun fayyadamummaa bishaanii uummata isatti dhiyeenyaan jiruuf akkamittidha. Nuti akka biyyaatti Abbaayii Liju haa xammaa hojjenna yoo ta'e instrumental powerii bishaanii sana dhabneerra jechuudha. Nu bira jira garuu immoo itti fayyadamaan jiru yoo ta'e wayiin yookiin irraa moggeeffamneerra yookiin immoo haqa dhabneerra jechuudha kallattii biraatiin. Inni kan biraan structural power jechuun caaseffama aangoo caaseffama bishaanii wal qabatee kan jiru. Haalota seenaa diinagdee fi siyaasa hooggansa bishaanii wal qabatee ture akka addunyaatti maaltu jira? Biyyoonni gurguddoon har'a super power jedhamanii beekaman akkamittiin bishaanuma kan keenya kan hidha laga baay'een akkamitti andarstaandi godhu. Warri sirna kolonii keessa turan akkamitti andarstaandi godhu. Hariiroon akka biyyaatti immoo dhimma hidha laga Abbayyaa irratti yookaan bishaan Abbayyaa irratti warra kana wajjin mallatteessine maal nu miidhe kan jedhu structural power of water kan jedhu kan of keessatti qabachuu jechuudha. Inni kan biraan bishaan wajjin wal qabatee kan jiru akkaataatti bishaan madaallii uumamaa eeguu danda'u hubachuu. Bishaan madaallii uumamaa ni eega gaafa jennu hariiroo uumamaaf safuu jiru gidduu tiksee ecological power of water kan jennu isa kana sirriitti hubachuu danda'u qabna jechuudha. Inni kan biraan aadaa. Aadaadhuma keessatti bishaan humna qaba. Mammaaksa afaan Oromoo baay'ee fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf. Uummanni Oromoo akkamitti waa'ee bishaanii mammaaka? Haadhaa fi bishaan hin kooranii gaafa jennu maal jechuudha? Inni kun uummanni aadaa isaa keessatti hiikoo bishaanii akkamii kenna kan jedhu achi keessaa madde jechuudha. Inni kan biraan egaa seenessadha discursive power of water kan nuti jennu
namni biraa akka waa'ee keenya sirriitti understand godhuuf nuti akkamitti humna bishaanii keenya dubbanna akkamitti waa'ee humna bishaanii qabnu addunyaa kanatti himanna kan jedhu sirriitti hubannoo uumuu jechuun addunyaa amma jirru kana keessatti abbaadhumatu akkaataa itti of ibseen kompiit godheetu keessa jiraatu malee namatu dhufee waa'ee keenya nu dubbatan jechuudha. Kanaaf naareetiiviin nuti bishaan irratti bishaan qabeenya bishaanii qabnu irratti kenninu sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Egaa isaan kun maal fidan gaafa jennu tokko jireenyadha. Inni kan biraan eenyummaadha. Inni kan biraan bakka nuti hiriira siyaasa addunyaa keessatti qabnu jechuudha bishaan jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Bishaanuma mataasaa re-imagine gochuu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kaa ture ganama maal ture? Idaa kufamarraa gara eenyummaa haaraatti deemna. Biyyi kun idaa kufamaa qabdi yoo ta'e eenyummaa haaraatti immoo deemna yoo ta'e hubannaa bishaanii dura qabnu sanaatiin eenyummaa haaraa sana argachuu dandeenya jechuudha. So we need to rethink, retheorize and recenter our own water resource kan jedhamuuf isa kana jechuudha. Kun egaa water policy reformiin jiraachuu qabaata. Keessattuu yeroo ammaa kana waa'ee security gaafa haasofnu state security irraa gara human security tti ceeneerra jechuudha. Waa'ee human security haasofne yoo ta'e immoo waa'een environment sirriitti ilaalamuu qaba. Naannoo keenya akkamitti understand goona? Guddinni hawaasummaa akkamitti mul'ata? Guddinni diinagdee akkamitti mul'ata? Kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf society centered policy process bishaan keessatti kan nuti Itoophiyaan yeroo hundaa kan nuti naareetu gochaa jirru hawaasa baadiyyaa keessa jiraatu yoo xiqqaate guyyaatti hamma isa barbaachisu nyaatee dhugee ibsaa gahaa argatee barnoota gaarii baratee gara fuulduraatti deemuu akka danda'u kana ibsudha jechuudha. Kun society centered policy process kan jedhu jechuudha.